በየቤቱ ሮቦትስ ይኖራሉ የሚቸገር ልጅ ያለው ቤተሰብ ልጁን ትምህርት ቤት መላክ ባይፈልግ የተዘጋጀን ትምህርት ሮቦትስ ቤት ውስጥ እንዲያስተምርለት ሊቀጥረው ሊገዛው ይችላል ወላጆች ያሉበት ሰው ወላጆቹ ታመው በየጊዜው መድኃኒት መስጠት ቢያስፈልጋቸው ማሳጅ ቢያስፈልጋቸው እንክብካቤ ቢያስፈልጋቸው ለነሱ robotiin daa'imman osoo barumsaan deebiin barsiisuu danda'a dhukkubsataa tajaajiluu danda'a gaafiif deebii Dr. Abiy Kaleessa IBS miidiyaa burtukaanii waliin dhiyeenya kana kassafame san irratti gaafiif deebii Kaleessa galgala godheedha kun deebisaa doktorotaa fi barsiisotaaf kenname jechuudhaan namoonni yaada adda irratti kennachaati jiran mee gaafiif deebii muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmed godhe kana haga tokko viidiyoo isaa waliin dhageeffannaa gaafiin haakimoota kan ogeeyyota fayyaa guyyaa afuraffaadhaaf itti fufeeti jira nabdu abduu moobaala biraahiba gara deebiidhaan gara chaanala kiyyaattan isin jira gaafiif deebii muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmed miidiyaa dhiheenya kana burtukaan irratti diraamaa hojjetuudhaan miidiyaan kun cufamuudhaaf kassafamuuf deema jiramaatiin tureessan irratti gaafiif deebii godheedha waa'ee teknooloojiitiin wal qabatee deebisaa yeroo kennuudha muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmed jechuudha በእኔ ግምት mee viidiyoo kana ጥቀሽ በሚቀጥሉት ከ5 እስከ 10 ዓመታት ቢበዛ በብዙ ቤቶች ውስጥ ሮቦትስ ይኖራሉ ልክ የዛሬ 20 ዓመት ሴልፎን በየቤቱ ይኖራል ስንል ማይጨበጥ ማይደረስ እንደመሰለን ሁሉ እንደዚሁ ዛሬም ሮቦትስ ለተለያየ ፐርፐስ በየግለሰቡ ቤት ይኖራል ተብሎ ቢነገር እንብዛም ለማመን ያስቸግር ይሆናል ነገር ግን ይሆናል በየቤቱ ሮቦትስ ይኖራሉ እነዚያ ሮቦትስ ግን ከዚህ ቀደም ከመናቃቸው ቴክኖሎጂዎች ይለያሉ ከዚህ ቀደም ሴልፎን እኔም ልግዛ አንተም ሌላም ሰው ቢገዛ ዋነኛው ዓላማው ለኮሙኒኬሽን ነው መኪና እኔም ልግዛ አንተም ግዛ ሌላም ሰው ይግዛ ያው ለመንዳት ነው ሮቦትስ ግን እንደዛ አንድ ለሆነ ፐርፐስ ብቻ ሳይሆን በየቤቱ ሰው ላለበት ችግር ለሚፈልገው ዓላማ የሚጠቀምበት ነው ለምሳሌ አንድ በዳውን ሲንድሮም የሚቸገር ልጅ ያለው ቤተሰብ ልጁን ትምህርት ቤት መላክ ባይፈልግ ቴለርድ የሆነ ለዚያ ሰው በሚመች መልክ የተዘጋጀን ትምህርት ሮቦትስ ቤት ውስጥ እንዲያስተምርለት ሊቀጥረው ሊገዛው ይችላል ወይም ደግሞ ሲኒየር ሰዎች ወላጆች ያሉበት ሰው ወላጆቹ ታመው በየጊዜው መድኃኒት መስጠት ቢያስፈልጋቸው ማሳጅ ቢያስፈልጋቸው እንክብካቤ ቢያስፈልጋቸው ለነሱ ጊዜ እየጠበቀ መድኃኒት የሚያቀብል ሊሆን ይችላል አንዳንድ ሰው ችግሩ ጽዳት ሆኖ ቤቱ ጽድት እንዲለት የጽዳት ስራ የሚሰራለት ሊሆን ይችላል እንደባለፈው ለአንድ ዩኒፎርም ለሚታወቅ ፐርፐዝ ላይ ሆነ ይችላል ቴክኖሎጂ ወልቀበተ አቁማ ጋርቴ አማዱራ ወጋ ተከዱራ ጋርቴ አስረት ሚዲያ ካኖ ዱበተ ቱራ ማንተናለ ዋይ ቴክኖሎጂ ወልቀበተ ኡማታ ፊ ጋርቴ አካ ኢብሰ ከኑፍ ከጀሩላን አስረት ሚዲያ ኢቢኤስ ካናራቲ ካነነ ዲያተ ቹራ ጋፊን ጋዜጤሳን ጋፈተ ዋይ ቴክኖሎጂ ወልቀበተ ከሰቱ ጋርቴ ሮቦቲ ኤአይ artificial intelligence dhaan kanamma hojjetu waa'ee robotiitii wal qabatee amma isa kan filattaa biyya kennaaf isa kamtu barbaachisaa maalirra gahee kan jedhudha maqaa hoo kamitti moggaaftaa teknooloojii akkamiitu fakkeenyaaf sadarkaan irra irra jiru akkamii waa'ee saayinsii teknooloojii saayinsiitii wal qabatee asirratti akka yaada kiyyaatitti waggaa 10 waggaa 5 kurnan dhufu kana keessatti robotiin mana nama hundaatiyyuu ni jiraata robotii wanni jedhamu kun beeki ka maqaaf robotiidha malee artificial intelligence jedhamu sani kan akka nama ta'ee tajaajilu san jechuu isaati mana nama hundaatiyyuu ni jiraata mana nama hundaa kan jira robotiin kun ammoo akka gartee amma dura barame akka bilbila harkaa yookiin ammoo makiina bilbila harkaa gartee komunikeeshiniidhaaf itti fayyadamna walquunnamtiif itti fayyadamna makiina ammoo imaltuu ittiin deemuudhaaf itti fayyadamna akkasuma gartee tajaajilli isaa kanneen qofarratti kan hundaa'e ture amman tan ammoo roobotii yookiin maashinni fuula duraa fi gartee mana nama hundaa jiraatu kan akkasii osoo hin taane namni hundi roobotii tokko yookiin kireeffatee yookiin ammoo bitatee mana isaatti ni jiraata kana jechuun mana isaatii roobotii kana qaba jechuun ilma daa'ima tokko yoo gartee mana barumsaa geessee barsiifachuu hin barbaadini barsiisaa ta'ee akka namaatitti bakka barsiisaa san bu'ee ilma isaa san akka inni barbaadetti kan isa barsiisu roobotiin bakka tichaa san bu'ee bakka ticheera yookiin barsiisaa san bu'ee kan isa barsiisu akkasuma gartee maatiin yeroo maatii keessaa namni tokko dhukkubsate maatii dhukkubsataa san kan tajaajilu dawaa isaa kennu haa taatu yoo gartee isa san sukuumuun tajaajila gartee dhukkubsataadha barbaachisu kamiyyuu kennee fi dawaa isaa san kennee fi jechuun kiniina isaa taatu lilmeellee haa taatu kennee fi akkasiin gartee dhukkubsataa san kan tajaajiluu danda'u mana nama hundaatuyyuu ni jiraata kun ammoo gartee akkaataa teknooloojiin arran tana irra jirutti yoo laalle
biyyoonni gartee gurguddatan biyyoonni lixaa ammayyuu yeroo dhiyootti ni eegalanii kun ammoo Afrikaaf illee jechuudha yeroo dhiyootti ni eegalan. Teknooloojiin akkasii amma nama hedduuf liqinfamuu dhugaatti fakkaachuu dhabuu danda'a. Akkuma gartee waggaa 20 dura waa'een bilbilli namni hundi mataan kiisee isaatii ni qabaata yeroo jedhamu liqinfamuu fi dhabe. Walumaa galatti tajaajila namni silaa barbaadu san hunda kasiif hojjetu yoo qulqullummaa rakkina qulqullummaa qabaatte mana keessa ka qulqullummaadhaaf si tajaajilu. Walumaa galatti namni hafamee nama barsiisuudhaaf dhukkubsataa tajaajiluu fi namni hafamee artificial intelligenceedhaan bakka buufamaa jechuu isaati. Teknooloojiin kun namaaf liqinfamuu dhabuu danda'a malee yeroo dhiyoo keessatti Afrikaa keessatti illee waggoota gartee kurnaan dhufuu kana keessatti mana nama hundaa ni jiraata. Kana keessaa immoo ani dursaa kan filattaa yoo jettu taate kan tokkummaa keenya irratti cabni keenya amma Itoophiyaadhaaf maaliin ka jedhu cabnanni keenya ka jalqabaa tokkummaa waan ta'eef ka tokkummaa keenya irratti nu eegu diinonni keenya illee nu diiguudhaa fi akka nuti gartee hin guddanneef kan isaan fayyadaman nu diiguudhaan kallattii gargaraa nu jala qabuudhaan amantiin gandaanuma barbaade haa ta'u waan nu gartee tokkummaa keenya diiguu nu jala qabuudhaan waan ta'eef kan qoqqoodamiinsa akkasiirra nu eegee gara tokkummaatitti gartee walitti nu fideetiin infoormeeshiin akkasiisan nuuf kennu filadha ammatti dursa jechuun akka gaazexeessatu beekte amma teknooloojiin silaa kan filatta ammatti dursitee maaltu barbaachisa biyya keenyaaf isa kami ka jedhu akka jechuutitti gaafate ammatti sibbiraatiin kenna isa kana waan ta'eef silaa kana ardhaan filadha. Ka gartee waloodhaan akka dammaramnee tokkummaadhaan biyya keenya gartee ittiin ijaarannee tokkummaa keenya ittiin jabeeffannu kan nu eegu dursa cabnanni keenya isa sani waa'ee tokkummaati waan ta'eef kana filannaa. Haasoo inni muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmad dheeraadha. Kanarraa immoo gartee kan ajandaa ta'e waa'ee roobootii kana waan ta'eefidha. Waa'ee doktoroota amma gartee gaafii doktoroonni waa'ee gartee daballii mindaa gaafatanii fi jireenya isaanii gaafatanii fi akkasuma gartee waa'ee barsiisota akka gaafatame kanaaf deebisaa kennuudha ka jedhurraa hedduu takka kan ajandaa ta'e isa kana waan ta'eefidha. Tole kanarratti ammoo gartee kan deebisaa kennee paartii badhaadhinaa duraanii faarsuudhaan akkasuma gartee leellisuudhaan kan beekamu taayee kan namni hedduun mataa jabaata jedhuun amman tan akkuma gartee gaafa dur paartii isaanii kana leellisuu sanitti ka namni gartee difratiidhaan jalqaba qeeqaan dhukaasa irratti darbatu jalqaba namni isa dursu hin jiru jechuudha paartii kanarratti paartii badhaadhinaa irratti jechuudha ganama akkuma lafaa ka'een akkas jechuun katabe taayee danda'a gaafiif deebii jechuudhaan afaan Amaaraatii fi afaan Oromootiin katabe gaafii waan beelofneef daabboo barbaanna deebii ganna 10 booda roobootii dhiheessinaatii eegaa jechuudhaanii sarara lamaan katabe jechuudha taayee danda'a jechuun kana jechuun doktoroota jala maxxansee akkuma argitan kana suuraa doktoroota gartee beelofni daabboo nuu kennaa jedhu katabbii jechuun beelofni daabboo barbaannaa kiraa manaa kafalachuu barbaanna jedhu san jalarra katabe bifa kanaan maxxanse jechuudha. Kana jechuun muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad barsiisotaa fi yookiin ammoo doktoroota ogeeyyota gartee waa'ee fayyaa irratti dubbatan kanaaf deebisaa kennee ka jedhudha. Taayee qofaa miti namoota hedduu kanarratti gartee kan yaada akkasiisan kennaatiin jiran jechuudha. Karaa biraatiin ammoo akkamiin waa'ee roobootii haasawamaa doktoroonni kunneen waa'ee qananii yookiin taajirummaa daboosni keenya gartee 50,000 waa ta'u osoo hin ta'in waa'ee jiraachuu daabboo waa'ee kiraa manaati waa'ee jiraachuuti daabboo bitachuun dadhabeeti akkamiin waa'ee roobootii haasawa mirgi namummaadhaa hin dursu fakkeenyaaf yoo akkuma jedhamu kana amma teknooloojiin amma fakkeenyaaf amma wanni tokko kan amma wal mormisiisuu miti teknooloojiin akkaataa itti deemaa jiru sadarkaa sanatti Afrikaa yoo gartee yeroo gabaabaa keessatti fayyadamuu dadhabdeeyyuu teknooloojiin karaa suma deemaa jira biyyoota gurguddatan keessatti ta'uu danda'a meebii yoo akka jedhamu kanatti illee Afrikaa waggoota 5 kurnaanta kana keessatti illee ta'uu baate yookiin ammoo mataan namni bitateetiin mana keessatti illee fayyadamuu baate haga tokko teknooloojiin garasitti dhiibataa jira biyyoonni ofii isaaniitiin waa kalaquudhaan beekaman biyyoonni gurguddatan kun jechuudha ammayyuu hagam tokko AI waan isaan fayyadamaa jiran roobootiidhaan waan isaan fayyadamaatiin jiran waan takkaa lama miti waan ta'eef jechuudha. Biyyi teenya hagam takka akkasitti daddaftee teknooloojii sanii fayyadamtiin gaafii biraati. Kabira mirgi namummaa kun waan doktoroonni kun wanni gaafachaa jiran amma daabboo bitachuun dadhabee mana kiraa kafalachuu dadhabeedha. Maaliin waa'ee roobootii haasahuun dhufe deebisaa kennuun doktoroota kana waan abdii itti horu wahii osoo hin ta'in kanaan sodaachisaadha yookiin ammoo kanaan afaan qabachiisuudha waggoota agartee dhufu kana waan akkanatti as deemaatiin jira usaa agartee tanumatti fayyadamaa tanaa'uu dhabuu deemtanii boru jechuudha ka jedhu illee jira jechuudha. Kabira ammas waa'ee gaafii ogeeyyota fayyaa kanaan wal qabatee amman tana ajandaa siyaasaatiif kaa'ame ka jiru. Amma irra guddaa fakkeenyaaf amma warri gartee kaabinoonni illee haala saniin ka ibsaatiin jiran namoonni hedduulleen Jawaar waan kana keessa maaliif seenaa Jawaartu irraa dubbataatiin jira Jawaartu kakaasee Jawaartu ijaaree waan jedhudha. Garuu gaafiin doktoroota
Viidiyoo dhiyeenya kana sooshaal miidiyaa kanarra naanna'u akka Dr. Abiyyi gara aangootitti dhufe yeroo wayyaaneen baddeessan jechuudha gara aangootitti dhufeeni doktoroota walitti qabee Finfinnee keessatti haasawsiisee ture jechuudha. Akka Dr. Abiyyi aangootti dhufeen 2018 ta'e waan akkasina fakkaata 2018 na fakkaata qabatamatti hin beeku mee dhageeffadhaa ህዝብ ጥራት ያለው ህክምና ይላል ከየት ይመጣል ጥራት ያለው ህክምና ሳቲስፋይስ ያልሆነ ሐኪም በባርነት ውስጥ አለው ብሎ የሚያምን ሐኪም ይዘን ስለ ህክምና ጥራት ልናወራ እንችላለን ባይዘ ኢትዮጵያ ማችሎን እየጠየቀ አይደለም ኢትዮጵያ ሐኪም ያለው ደቡብ ሱዳን ብንሄድ በከኛ በጂዲፒ በጣም ያነሱ አገሮች ናቸው ከ40 እና 100% በላይ ነው እየከፈሉ ያሉት ስለዚህ ትኩረት አለ መስጠት ለሐኪም የቆመ ማህበርም ሚኒስተርም ስለሌለ ነው እስካሁን ድረስ ችግራችን እንደዚህ ደረጃ ላይ ደረሰው ሐኪሞች ብዙ ነገር አጥተዋል ለምሳሌ እኔ ቀዶ ህክምና ስፔሻሊስት at any time ልጠራ ይችላል መኪና የለኝም ባጃጅ ብትጠቀም እንኳን ጠሪቸው ነው መጣው ስለዚህ እዛ ለመድረስ ምናልባት 20 30 ደቂቃ እንደው በጣም ጥሩ ሰው አገኘው ካልኩ ማለት አሁንም እየጠየቅን ያለ ነው እርሶ እንዳሉት እኛም እንደመር እናገልግል ህዝባችን ከኛ የሚጠብቀው በጣም ብዙ ነው እስኪ አሁን አዲስ አበባ ላይ አካባቢ ተዱ ጉንፋን ሲይዘው ቡክ ነው የሚያደርገው ባንኮክ ለሚሄድ ለጉንፋን ባንኮክ የሚሄድ ትውልድ ነው እየፈጠርን ያለነው እስኪ የትኛው ባለስልጣን ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ታክሞ ሞቶ ተቀብሮ የሚያውቀው ለምን ያልተፈጠረው እምነት ስለሌለ አንድ ባለስልጣን እስካሁን አላውቅም አንድ ባለስልጣን ስለዚህ ይሄ እስካሁን የነበረው ሄልዝ ሲስተም መታከም ሐኪም ማለት ባለስልጣና መታከም ማይችሉበት ሲስተም ነው ያለው ስለዚህ እንደናንተም ትታከሙበት አንድ እንኳን አንድ አሰሉ ዶክተር ኩን የሮ ሳንጋቴ አቺራቲ ወሪ ቀዋም ኩን ዶገ yotafayyati beeki kagalma san keessatti haasoyni garte gaafa san gaafin doktorri kun yeroo san gaafate dhaadannoo amma doktorri gaafata jiruun homa garaagarummaan qabu ummanni kenna qulqullummaa yaalaa fayyaa nurraa barbaada qulqullummaa yaalaa bareedaan eessaa argama ani gabrummaa keessan jira mirgi kiyya hin eeggamne dhiibameetiin jira ani cokkanameetiin jira yookiin miidhameetiin jira jedhee bakka haakimni haala akkasiisan keessa jirutti akkamitti gartee tajaajila qulqulluu kennuu danda'a hawaasni keenya kanurraa eegu tajaajila qulqulluun ammoo bakka gartee mirgi haakimootaan eeggamin yookiin ammoo bakka haakimni gartee ittiin gabrummaa keessan jira miidhamaatiin jira jedhee yaadu keessatti akkami qulqullummaan eessaa dhufa jechuudhaan akkasi dubbate kan ammallee kanuma beeki gabroomuu fi miti kan hin baradhe daabboo barbaada kiraa barbaada hagarraa gabroomee jira hagarraa gartee lubbuu namaa baraadee jira lubbuun kiyya haa baraaramu ka jedhudha ogeessi fayyaa biyya kana keessatti waa hedduu dhabeetti jira an fakkeenyaaf baqaysii hodhuudhaan ispeeshaalistiidha garuu makiinaa hin qabu kan ittiin socho'u sa'aatii kamittuu yeroo na barbaadanitti dhiyaachuu nin dhiyaadha baajaajii yaammadha daqiiqa 30-40 narraa fudhachuu danda'a sanuu yoo gartee shufeera jabaa Finfinnee tana keessatti yoo dafee dhaqqabe yoo ka jedhamu taate ogeeyyoonni fayyaa Itoophiyaa keessatti waan humna Itoophiyaati ol ta'e waan Itoophiyaan hin dandeenye gaafachaa miti kan isaan jiranii haguma dalaynee nuuf haa kafalamuudha kan jechaa jiru fakkeenyaaf biyyoota akka Dabuub Suudaan ka biyya keenyaa gadii kan yoo fudhanne 140 oltu kafalamaa fi nu caalatti gartee fagoo jireenya akkasiisan jiraataa jiranii biyya kana keessatti wanni ilaalchi gartee haakimootaaf qabu ummata keenya yoo fudhanne fakkeenyaaf ummata yoo qufaan qabe asitti yaala osoo hin ta'in Hong Kong yookiin gartee Chaayinaa deemu ummata gartee qufaadhaa fi Hong Kong deemu fakkeenyaaf yoo fudhanne hojjetaan mootummaa kamtu biyya kanatti takka yaalamee as keessatti gartee du'eetiin beeka yaalamee yaala isaa fixate as keessatti yoom takka du'eetiin beeka kuni maaliif hin uumamne ilaalchi waa'ee fayyaa irratti qabaatamu kuni maaliif hin jijjiiramne kuni maaliif hin hojjetamne kuni maaliif hin godhamne asumaan sargumattuu biyya san keessatti fakkeenyaaf 500 barbaachisaa Hindiyaa haa deemu Chaayinaa haa deemu miiliyoona isa barbaachisaa maybe rakkoon kun irraa beeku garuu akkana fakkaatutti rakkoo ogeessaa qofa sun taane ogeessallee guutuu qabna jechuu kiyyaa miti garuu ammoo meeshaan fakkaata haalatu biyyattiin natti fakkaata duuba kanaadha wanni doktorri kun gaafate jechuudha kanaafuu rakkoon kun gartee nuuf furamuu qabaa nuti ogeeyyoonni rakkoo hedduu qabna biyya kana keessatti humna Itoophiyaati ol ta'e osoo hin ta'in ilaalcha nuuf qabamutu ministeerallee haa ta'u guutumatti gartee biyya san keessatti ilaalcha doktorootaaf yookiin ammoo fayyaadhaaf qabamutu sirraa'uu qabaa kun gartee nuuf godhamuu qabaa kun sirraa'uu qaba Itoophiyaa keessatti ka jiru doktorri kun haala kanaan gaafate jechuudha jechuun amma
Maalinni gaafii kana gaafiin kun akka waan gaafii haaree amma Jawhar namni tokko waan Jawhar kaasee si hayyuu akkasana fakkaata keessattuu namoonni gartee mootummaa kana deeggaran duuba kun amma gaafii waggaa 6 dura waggaa 7 dura jechuudha marii Dr. Abiy akka dhufee mariisiise jechuudha rakkoo isaanii waan rakkoo guddaa ta'ee fi walitti qabee haasofsiise fakkeenyaaf Finfinnee keessatti jechuudha kun hundi ogeeyyota fayyaatti kaa gartan kun jechuudha waan lafa jalaan gaafatamee kana hundaan gaafatamee doktorri gaafatanii hifatanii abdii muratanii kan gartee kan dandeettii qabu ammoo akka dhuunfaasitti gartee dhuunfaa isaatitti gartee banatee akkasitti tajaajilama himatamee dubbatamee yaalamee waan abdii muramee fi dhiibbatu godhamaa jira baramma haati manaa takkayyuu bara abbaa manaa tokko waan tokko dhiisi yookiin godhi jettee ni gaafatti ni himatti yoo saniin didame himannaadhaan si yoo didame ni sokkitii bara amma dhiibbatu godhamaa jira bara amma naaf gayaan inaaf jechaa jirani bara amma nagayaa gabroomuuf hin baranne rakkatuuf hin baranne maatiin kiyya akka rakkatuuf miti kan baradhe mootummatti maaliif dubbatamaa amma keessaan namoonni akkasama keessattuu namoonni gartee mootummaa kana deeggaran jaaratanii fi akkasuma gartee kan siyaasa Jawhar jibbanilleen maaliif mootummatti dubbatamaadha. Ogeeyyoonni fayyaa sun iyyuu ni barbaadanii isaanii kan keessaan ergaa fi jiru jechuudha. Maaliif jennaan dadhaban kaalafarra gaafatanii amma dhiibbaa godhaa jiran dirqama jechuudha. Atiyyuu kan mootummaa jaalattulleen mootummaa kanatti maana jala dubbata jechuu irra kageettee dhiibbaa wanni kun godhaa jiru waan agarteef jechuudha. Kanaafuu kuni rakkoo haaree amma dhufee miti isin jechuu barbaadeeti. Mana Abdul Abdul Mubaarak birraa kan qophii biraatti waliin deebinutti nagayaan naa tura.